Way shamarran shaashee warra gabbarri kuma dhibba. Just dinqisiifadha. Natti tola jechuudha. Badii takka qabu. Isin garuu ani waan isin tajaajila keessa dhiira babbareedu kana biraan tartan maal? Maal dhiira akkasii jaalattanii? Maal jaalatta maal? Oh my gosh. Ruuza madaamii firraa qannasa. Amalae. Yaa warra TikTok. Itti muddi. TikTok irratti illee dubbadheetin jira. Jaalala nu barsiisa. Ani doktora jaalalaati miti kana beeku qabda. Doktora isinin jedhe waa malee isinin jenne. Saan doktora jaalalaa ta'uu qabu. Tamale ol utaaltamale gad utaaltamale. የሆነ ችግር አለው ማለት ነው Ruuza nyaatu jirtu ifirraa qannasa shamarran. Down ruuza jechuu qabna. Amalae. Yaa warra TikTok. Yaa warra TikTok seenaa mi'arra. Sabboontuu shawaa walisoo wayne ijoollee shawaa tana baay'ee jaaladha. Qoy tuni bari budaadha. Tuni. Du'aa budaati. Akkana xiin. Du'aa budaa na nyaatanii na fixanii jiran waan ta'eef kun as bira ta'uu qaba katti. Culullee sanyii jiwaartuun buna caalaa suusii kiyya qabdi. Cululleen buna caalaa ana suusofti. TikTok. Ina bishaan dhugaa jiram. Na bira jiraattee si dhungadhu waan ta'eef bishaan itti dhuga. Waan biraati miti. TikTok. TikTokii kana fa'a banatan. TikTokii keessatti bashannanaa Facebook gubbatti qabsaa jirti amma shamarran keenya. Ilmaan namaa TikTok umarra jiran. Warroonni biyya alaa jiran kun warroonni duraan uummata isaatiif sagalee ta'u. Warroonni duraan walitti buusa ta'u. TikTok umarra waa laala. Waan inni laalu nan gaafatinan. TikTok umarra jira. Amma waan isin gootan Facebook irratti qabsoo keessan itti muddaa yeroo akka malee isin dabbare mootu magaalaa TikTok magaalaa bakka TikTok kana dhaqa xiqqoo bashannanaatiin gara Facebook adeebi'a Facebook irra illee fagaatina. TikTok kanarra gudiin TikTok kanarra hin jiru. Aan nama fidii tun akkana jechuun barbaadu. Maaliif namni Facebook keessaa baheetiin TikTok dhaqe akka waan mana taaziyaati mana sargii dhaqee beeytani garaagarummaan TikTok fi Facebook Senegalais Facebook garaagarummaan Facebook fi TikTok akka waan mana taaziyaati mana sargii dhaqee asi gubbatti waan fe'aartu waan bakka wannoo si jedhu argita Facebook gubbatti. Bari TikTok irrattis aadaa kan kee guddisaa. Facebook irrattis uummata keetiif sagalee ta'uu barni dandeessa. TikTok keessa hodhate hunduu caffara guddaan caffara xiqqaan caffara haftuun caffarti jaartiin caffarti ta ilkaan qabee faa caffara amma namni garii dhanaan ilkaan qabdu maal yoom dhaabatanaan jedhaa jira ta ilkaan qabne waan takka rabbiin ittiin beekne hunda caffara dulloonni tun TikTok keessa waan isin ajaa'iba beeytanii. TikTok qabatanii TikTok irra goggooyte dhalaan. Kanaaf warri TikTok quban qabne yeroo tokko yoo isin dabbare. Bakka gabroomuu isinirraa mul'ata gisee isin laallu jechuudha. Dhiirti qeerroon TikTok irra dabbaa dhalaalaalu qofa dalagaan taate. TikTok akkas warroonni biyya alaa jiran warroonni biyya jiran sa'a dabbaa dhalaalaalanii qaban. Caffaruun daansii beeytanii TikTokiin tokko daansii nu barsiise. Ifiifuu ijoolleen biyya jirtu rakkoo cimaa keessa jirti. Gabbaanii ol deebuu hin danda'an. Dubbachuu hin danda'an. Deemuu hin danda'an. Ijoolleen biyya jirtu jechuudha. Warroonni biyya alaa jiran immoo TikTok irra dabbaa dhalaa qofa laaluu taate. Dalagaan kana taate. Kun garuu barbaachisaa miti. ወይኔ ሰው መሞት የለበትም ሰው እንዴት ይሞታል ኢትዮጵያን በእናቲ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን ወይኔ የሰው ደም ወይኔ የወገኔ ደም ጀት ቲክቶክ ይረወር ናፍጠኛ ወጅኒን ገልቴ ጋፋ ኦሮሞን በከ ተኮ ትረሸነሙ ተካን ዱበት ሴራ ከበቺሱዳ አብቹ ኬኛ ኢትሙዲ ሴራ ከበቺሲ ግሪሳና ጀፈሙ ቀበጀት ጊዜ ካን አመንቲ ስትምቲ ልቡና መከሚና ናፍጠኛ ተኤ በሁን ቀቡስ እንጀት ግሪሳን ዱ ቀባ isin biratti kanaaf iyyuu bilxiginnaan sammuun qabdu gowwaadha sinin jennan hoolota sinin jenna hoolaa gurguratee biyyaa bahetu walitti dachee bilxiginnaa deeggara gan jennuuf waan beeytanu girrisaa isin jettanii ittiin arrabsitan kun girrisaan qeerroodha maqaa itti baastanii har'a sababa siyaasa keessan morminuuf girrisaanuun jettanii yoo nuti duune seera kabachiisuudha girrisaan duruu du'uu qabdi jettu gaafa naafxanyaan keessan tokko qeenserraa cabeo ኢትዮጵያ ገደል ትግባ እኔ ኢትዮጵያ አልፈልግም ወይኔ ተደፈር የተኒ ቦሱ
hoolota sinin jenna hoolaa gurgurattanii biyyaa baatan rabbi sina fixu. Kanaafi wanni isin gootani koronaksii dhuydanii lubbuu keessan galaafachuu osoo hin taane dawaa hantuutaa dhuydanii lubbuu keessan galaafachuu osoo hin taane suutaan jaalala nu barsiifadha. Oh my gosh. Wallahi wanni isinidhaam yoo amma isin dhiirri Oromoo jaalalan beeku jettanii nu jibbitanii Baangaaliif Paakistaanii jala tartanillee garaan nu danda'u akkuma wallaaluma kennaa kanatti hin hinaafnu. Naanniyyee jechuudha. Uummata miidiyaa kanarra waa'ee naanniyyee miti. Isin irratti duulla isin arrabsin yoo isin Paakistaanii dhungattan garaan nu gubata yoo isin Faranjii dhungattan dabarsa mee yeroo teessanii dabarsa yeroo isin qabdanuu tan booda ijoollee dhalchitu booda ijoollee mataa gadi isinitti wacci yoom zanaa haa jettuu feetan naaniyyeen booda gana abbaa warraa isii kunuunsiti maa jetti yoom taphadha yoom man taphanne qoyme yubbuu amman dabarsini yoom haa dabarsuu feetan. Garaan nu gubata wallaahi nu dhugaa rabbi isinitti himaadha yoo isin alagaa jala deemtanillee garaan nu hin danda'u yoo isin nu jaalattanillee nuti gowwummaa qabna jaalalatti een adeellanan sinii galee. Ndee booddee ilmoon natti iyyiti booddee mana sirreessaa booddee jaarsi jee uffata jedhaa booddee nyaata jedhaa booddee waa meeqa jedhan na cinqa waa meeqa dee kanaafuu yeroo qabu tana dabarsa meenarraa usaa meenarraa usuu taphadheen quufin usuu naan jedhin biyyaa baye sinii galee kanaaf amma dabarsuu fedha rahaa gochuu fedha ciisee laaligaa ciisee jechuudha sanuu laal duddan ciisee jechuudha rahaa dabarsuu fedha kanaaf usaa. Isinii wallaalletanii lubbuu keessan galaafataa jirtu waan ta'eef please ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii obboleewwan keenya please waan gootani xiqqoo nu hafa jaalaluma beeyne fi malee garaa isinitti jabaannee miti. Isinitti jabaannee miti. Dhaggeeffadhaa wanta kan isin as biratti wanta kan dubbatu barbaada. TikTok irratti illee dubbadheetiin jira. Nu barsiisa isa dhugaa rabbiitti nu barsiisa jaalala nu barsiisa. Ani doktora jaalalaati miti kana beekuu qabdan. Doktora jaalalaati miti. Akkana taane warri jettanii dhuftan an doktora jaalalaati miti obboleeyyan kiyya. Wallahi isin mootii jaalalaati dargitee sabbata isinii hiikkadheera tana doktora isiniin jedhe waa malee isiniin jenne. Saan doktora jaalalaa ta'uu qabu. Garuu akka yaada kiyyatti bakka gabroomuu isinirraa mul'ata gisee isin laallu jechuudha. Akka fiitan lafa dhiittan malee ol uttaaltan malee gad uttaaltan malee naaniyyeen akka amma deemaa jirtu kanarraa hin dabdu ishii kan akkasitti beekaa jechuudha. Kanaaf zana jedhii dabarsi yeroo keetitti dabarsi yeroo kan rahaa godhii dabarsi uummata Oromootiif sagalee ta'a dabarsi jechuudha. Share godhaa girrisoonni ko oh my god girrisochi andaande na boosetu warri girrisaa kun. Sabboontuu artii shaashee wayi shamarran shaashee warra gabbarri kuma dhibba anaa nyaatu shaashamanne Just dinqisiifadhu yaa. Natti tola jechuudha. Badii takka hin qabure. Isin garuu ani waan isin taajabu keessa dhiira babbareedu kana biran tartan maa? Nama dinqisiifachuun jira jaallachuun jira. Garuu maal urgufuu nasiifachi sirbuu fi maaloo koo aray. Oh my gosh. Ruuza madaamii firraa qannasaa. Dhugaa jirtuun isinit dubbadha shamarran. Ruuza ifirraa qannasaa. Yoo kan kiiloo nyaatu ta'e rubuu nyaadhu. Naanniyyee jechuudha. Bakka maani muudii ofitti hin qabatin abbo. Dhuguma dinqisiifadhaa ma bira taraa maal poost godhaa ooltan? Waan mana nyaatu jirtan ijoollee shamarranii. Qabsaa nyaata biddeena afur yoo kan nyaatu taate biddeena rubuu gimmaash waan xiqqishoo nyaadhu xiqqoo. Kana isin fuunee nuti ilmoo isinirraa horra jenna. Kana tuyyuu shamarran keenya isinitti heerumti jenna. Dhiira gowwaa akkasii shamarran gowwoota waa tokko hin beekne akkasii amma shamarran Oromootti heerumte ilmoo irraa dhalchiti. Dhiirri Oromoo amma shamarran biltsiginnaa deeggartu nama jedheetuma fuudha. Mana keessaayyuu bakka bultiinaa jaarti. Wajjiniin hin jiraadha jedhee fuudha. Waan beekne mataa diyyuusa. Ruuzni isin keessa facee
isin qabuu dadhabne maqaan waan hin taane irra nu bada gise akkana Oromoon akkana nuun jaaqun laale Oromoo asitti erga ruuza firraa qannasi Qua shamarran jimmaa jechuudha. Shamarran jimmaa na dhaga'u jirtanii maa kana dhiira jaalattanii rabbi dhugaa isiniin jedha shamarran jimmaa baay'istee dhiira jaalatti maal fatachuun deebii jechuun shamarra Oromoo keessaa shamarra dhiira sirrii jaalattu shamarran jimmaati. Maa dhiira akkasii jaalattanii? Bilis jedha gaafa hayyoonni kenna bahe jaalachuu dandeessan maal jaalatta maal mataa maaliif si jaalateetiin ammoo jaalalaaf jettee kilooriksii dudda shamarran kenna. Miilan deemu. Kophee faa waan bitatuun dhabee miilan deemu jaalala maaltu garaa beelatiin qabeetiin korreksiidhu የሆነ እብድነት ነገር ይኖራል ማለት ነው የሆነ ችግር አለው ማለት ነው ስኒገለ ችግሪ ወይቱ ይረበይተሪ yeroon jaalalaan nun darbu yeroo hayyoonni kenna mana hidhaa keessatti harka diinaa keessa jiran kana nu darbuu danda'a hayyoota kenna daandii ittiin baafannu ammoo usuu barbaadanne kan karaa mataa jaalalaaf kenninu san qalbii fi mataa kennallee usuu hayyoota kennaaf kennine hayyoota kenna baafannee murtee tokko arganne qalbii tokkoon kara jaalalaa simachuu dandeenya nun darbu jaalalle ammoo goonni kun nu darbuu danda'a goonni kun yoo nu darbe deeffachuu hin dandeenyu jechuudha. Naagan nuti jechuun iddoo amma shamarran arsii jechuudha. Shamarran arsii maal seetan aadama keenya keessatti uf jenya isinii galee dhiirarratti hin boonna. Na shamarran arsii hin boonti takkaan illee ishee dhiiraaf hin jettu wallaahi dhuguma jirtu isinii himuu jira na takkaan dhiiraa ishee hin jennu takkaan yeroo dhiirri nu dubbistee illee takkaa ishee hin jennu takkaa caammaan isaa gugubatutti ishee hin jennu isinii galee. So shamarran keenyasii dhiirri keenyasillee shamarran teenya jaalalaan boojiitanii kaatanii irratti hin taphatinaati dhugama rabbi dubbachuudhaa fi qabsoon karaa shamarranii deebi'ee jira yaa ummata Oromoo waan dagatinaa yaa waa irraanfachuu jedhe Haacaaluu Hundeessaa waa hin dagatinaa waa hin irraanfatinaa qabsoon ammoo karaa warra ammoo quufee jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu warra quufee zannaqeetu kan kilooriksi gixxim godha kilooriksi miti filaashii ofitti naqaa ishee yoo guddaa ummata Oromooti jajjan ishee maal kaayyoo baatee hin beeku fadhadhe kilooriksi. Ruuza nyaatu jirtu ifirraa qannasi shamarran dhugaa jirtu sinitti hima ruuza ifirraa qannasa. Down ruuza jechuu qabna. Down ruuza. Asira gad dhugan narraa kaasa. An ruuzas numa nyaadha. Ani laa hijiban beeku an haqan dubbadha. Ruuzas ni nyaadha. Biddeenas ni nyaadha. Garuu akka keessanii kana hin jiru re'aan. Moo waannaan addaa nyaatu jirtan ibsadhaamee as jalatti. Maa nyaatu jirtanii jechuu jira bari ijoollee shamarranii. Dhugumaan ruuza nyaatina. Ruuzi nama keessa facaa ruuza nyaatina paastaa nyaadha. Ruuzni isin keessa faceeti. Isin keessa battanamee qaama guutuu keessan. Ruuzni ififuu xixiqqaadha ni faffacaa. Qaama keessan guutuu keessa faffaceeti bikka jirtan isin wallaalchisa. Dhiyoo kana abudaayitti isin jalaa galee oole dirqama nadeeffatte ijoolleen shaasheetu warri gabbarri kuma dhibba. Ifirraa qannasa. Rabbii sodaadhaati waan nyaatu jirtan kana ifirraa qannasa. Ganaa boottanii qaa asli ganaa boottanii duumaan waan garaana nyaatanii fi zimmi jedhamanii duumisi gaafa dhiirri isin dhiisee hin boottanii hin marattanii dhiira jalatti mijattii tana takkitti miidiyaa irratti kilooriksii dhuddu argitan malee martii isiitu akkasuma dhuddi martii isiitu dhugaa jirtu isin himu jiraan martii isiitu mana keessa ndoom gabbaatee akka fatiyaatana mul'isne malee bakka dhiira irratti hin maratti. Akka bada marattan maaliif akka marattan hin beekan dhiirri tokko haadha isin gaafannaa bar ishii jettan amma namni tokko si gaafannaa okee ettaani barganam daqiiqa shanii jettani innaa kanarraaf qoxxabaa beedduun namni sirri gabbee isinitti himu innaa isin sodaatan maal nuun jedhanii ayi callisuu qabnaa jedhan innaa dhugaa jirtu isin himu ishii jettan bakka waan nama sadaqaa seetan sadaqa bakka. Amma nama hedduutu ajandaa Facebook irraa kana laalee wal hiikaa jira jedhan warri duraan Facebook wal fuudhu ta Ameerika irraa bara dhuftee heerumuu heddu ka bara dhufee fuudhu hedduutu bilook wal godhaa jira jedhan argitu hin jiru. Tinnish ችግር ያለበት ሰው ኮሎሬክሲ dhuguufitti yoo arganni kuloraa ufitti dhukaasee uf ajjeesa sinigala. Namni xiqqoo rakkoo qabu mataan isaa rakkoo qabu koreksii dhuguu miti yoo ni kular arge ufitti dhoosee uf ajjeesa mana keessatti uf guba sinigale. Kanaaf jecha
maraataa korreksii dhugeef jecha kaayiroon hundi arrafaman qabdu maraataa waasattaruun beeyne jecha ummanni kaayiroo oromoon mili 13,000 arrafamuu qabuu jenna jechuudha lamaan ni nyaamu maal isiniif fakkaate ajandaa kaayiroo ramaddu kuni mootummaa Itoophiyaatiin walitti hidhata waan qabu natti fakkaata namoota hedduu akkanaan jedhaa ture birriin kafalame ajandaa isinii uumama waan akkasiiti diyaaspooraan biyya biraa jirtan oromoon biyya biraa jirtan waa'ee hudduu yoo ijoolleen kaayiroo dhuftee haasofte kaayiroo keessan namni wal ajjeese namni korreksii dhugee bakka itti kolfa bira ta'a ummata maraataa jiruu namni jiruu yoo itti hadhooftellee jaalala fakkeessee korreksii dhugaa jira. Ilaallu Doktor Abdusee. Sinitti mu dhugaan jiru tokko biyya kana dalagaan hin jiru nadhoon deemtee dalagachuu ceemiti yoom Ameerikaa deema yoom Kanaadaa deema argite kaayyoo namni biyya kana dhufuuf asirraan biyya sadaffaa argachuuf yoo as keessa waggaa 6 ture yoo obsan qabaatin akka waan jaalalli qabdee fakkeessee lubbuu fi gaaga'uun mala isinii gale amma warri ajandaa uumuu fi warri waa dhuguu fi warri waraabu kun hundisaa warra waggaa 6 as jiru nu dura isinii gale tasfaa kutee korreksii dhuguun mala minaa gabbaan warra tasfaa kutee jireenya ofii sabbaree ummata oromooti ajandaa ta'uun qabu jechuudha